jirtan daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo akkuma tamsaasa yaalitti irratti waada isiniif seenne har'a sagantaa goflaa kutaa tokkoffaa qabannee dhiyaannee jirra. Hamma xumura sagantaa keenyatti kan faana taatan isin affeerra. Sagantaa guyyaa har'aa kana keessattis namni maaliif wal lolaa mata duree jiru qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura sagantaa keenyatti kan faana taatan kabajaadhaan isin affeerra. Walitti dachaanii jirra daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo. Guyyaa har'aa sagantaa goflaa kutaa tokkoffaa eegallee jirra. Sagantaa har'aa tanaan wanni ilaallu namni maaliif wal lolaa mata duree jiru qabannee dhiyaannee jirra. Akkuma argaa jirtan namoota hedduu kan wal lolan agartan. Isinis namaa wal lolaa akkasumas asii duras ammaas kana boodallee yoo of eeggannoon hin jiraanne nama wajjin wal loluun keessan waan hin hafne jechuudha. Namni immoo maaliif wal lolaa mata dureen jiru akka waliigalaatti qabannee wanni dhiyaanneef osoo namni waan wal loluuf addaan hin baafne akkatti araaraman dubachuun illoojikaal yookaan haala sammuu namaatiif fudhatama qabu waan hin ta'in jalqaba namni akkamitti maalumaaf wal lolaa waan jiru qabannee dhiyaannee jira jechuudha. Isinis akka isiniif fakkaatutti namni maaliif wal lola waan jiru sammuu keessan keessa akka naanneessaa jirtan abdii qabna. Hayyoonni garaagaraa namni wanni wal loluuf sababoota gurguddaa garaagaraa kaa'anillee hayyoonni yaadota irratti hedduu walii galanii jira. Yaadota sanniin keessaa namni waa gurguddaa shaniif wal lolaa jedhanii lafa kaa'an jechuudha. Sababoonni walitti bu'iinsa namaa gurguddaan shanidha. Tokkoffaan conflict of information conflicts walitti bu'iinsa odeeffannoo irraa maddu. Values conflict hoggannu immoo yaadamoota takka immoo waan namni akkatti hubachuu danda'u yaadamoota values gatiilee garaagaraa jechuudha. Waan takka kan namni gatiitti kannee ittiin waa fassaratu takka immoo ittiin jiraatu takka ittiin waa hojjetu kanarra dhaabbachuudhaanis namni wal dhabuu danda'a. Lammeessaan interest conflicts. Sadeessan conflict of interests. Gaafa fedhiin siifi nama tokko walitti buutus fedhii san faana namni walitti bu'uu danda'a haju. Inni afreessaa immoo relationship conflicts walitti bu'iinsa hariiroo irraa hammaddu jechuudha. Structural conflicts jedhanii shanaffaadha. Mee hundi isaaniitu takka takkaan akka gadiitti ilaalla hamma xumura sagantaa keenyatti akka nu faana taatan ammaas irra deebiidhaan isin affeerra. Turtii gaarii Global Oromiyaa Miidiyaa waliin isin jenna. Inni jalqabaa kan reefuu kaafne wanni namni walitti bu'uuf information conflicts isa jennuun kanaaf dhimma odeeffannoo irra dhaabbataniiti. Namni gaafa wal dhabu kun immoo akka hayyoonni kun lafa kaa'anitti information conflict arises when people have different or insufficient information or disagree over what data is relevant. Walitti bu'iinsi gosa kanaa kan uumamu hoogganamoonni odeeffannoo gahaa dhabuurraa kan ka'e walitti bu'an takka immoo odeeffannoolee keessaa kamtuutu dursa argachuu qabaa kamtu sirriidhaa irratti gaafa namni wal dhaban walitti bu'iinsi uumamuu danda'a. Amma fakkeenyaaf waa'ee nama lamaa irratti abaluu akkasii jecha jiru irratti yoo wal dhaban ta'e odeeffannoo guutuu hin qaban jechuudha. Namni san kan tokko guutuu qabaachuu mala tokko hir'uu qabaachuu mala. Kamtu akka fudhatamu irratti
isaan lameen sun wal dhabuu danda'an takka warri wal dhabuu kun giruupii lama garee lama tahuu danda'an odeeffannooleen dhageemte keessaa tamtu sirriidhaa waan jirratti wal dhaban jechuudha. Tan lammeessaa amma yeroo wal dhabbeen akkana uumamu haala kamiin furmaanni argamuu danda'a yoo kan jennu taate hanga namni odeeffannoo san gahaa harkatutti yeroo banaa kannanii fi nama odeeffannoolee sallachuutitti hin amanne takka ammoo odeeffannoolee lachuutu dhugaadhaas sobaas je'ee giddu galeessatti nama deemuu danda'u itti fidanii gaafa dhimma kana qulqulleeffatan. Takka ammoo gareen lachuu hamma odeeffannoo kana kasirrii qulqulleeffatte aboo ati dhugaa baana hanga waliin jechuu dandeenyitti dhimmi kun araaramuun ni dhibaa jechuudha. Yeroo gahaa walii kennuun barbaachisaadha jechuudha. Takka amma fakkeenyaan isin hima. Namni tokko akkana isin jee jedhanii asii himanii ati lafaa kaatee aartee namicha san balaarraan ga'uu dandeessa. Takka ammoo intala simiite san miidhaarraan ga'uu dandeessa. Kanaaf maaltu si barbaachisa? Yeroo muraasa kannitee fi dhimma kun jiraachuu fi jiraachuu dhabuusaa addaan baafachuu si barbaachisaa jechuudha. Yoo akkas ta'uu baatte dogongoraan kaatee waa meeqa balleessuu dandeessaa jechuudha. Quraana warri barattanis jiraachuu dandeessan. Hiika quraanaa akka dhageenyetti yaa ayyuhalladhiina aamanu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanuu yaa rabbiin. Amantiilee biraa hunda keessaas akkasuma jira jeetiin amana. Yoo odeeffannoon takka isinit dhufte osoo ol kaatanii dhimma saniin waan dhageessan saniin odeeffannoo san itti fayyadamtanii osoo miidhaa namarra fiddanii booda ittiin sheenoyne dubbii san adda baafadhaa jeeti rabbiin illee dubbataa jechuudha. Kanaaf takkaffaa namni irra wal dhabu odeeffannoo kajenne kanaa jechuudha. Inni lammaffaadha vaaliyuusiin akkaataa namni tokko waan takka badduudha yookaan gaariidha jeetti hubatu. Amma fakkeenyaaf namni tokko wanni kanaa badduudhaa jee lafa kaaya takkaa wanni akkasii gaariidha jee lafa kaaya. Waan namni tokko badduudha jee lafa kaayu san gareen takka immoo gaariitti beekti. Gaafana yoo gareen lachuu akkuma jirtutti addaan teessee waliif kabajje malee yoo gareen takka waan ifii gaarii beektu sun akka gareen biraatis gaariitti beektuun godheetti takka ammoo waan ifii baddu beektu sun akka gareen biraa san badduudhatti isaa wajji beektuun godhe yoo jedhu waliif bu'iinsi dhufee jechuudha. Agartee amma fakkeenyumaan si hanna namni tokko jimaan waan gaariidha jedha. Gartuun takka immoo jimaan lakkii waan gaarii miti jetti. Gartuun jimaan gaarii miti jettu sun farshoon gaariidha jetti. Gartuun jimaan gaariidha jettu sun ammoo farshoon gaarii miti jetti. Garee lameen tana isaaniititu jalqaba wanni tun gaarii takka badduudha jee fudhatee jira akkasitti. Isaaniifis akkasuma ta'uu dandeessi. Haa ta'u immoo dirqamaan waan gareen takka harkaa qabdu gareen biraa lafaa kaatee irraa murtee yoo hamtutti qabee kan taate irraa murtee akkuma ifi yaadan sanitti fudhachiisuudhaaf gaafa tattaafatu. Waliif bu'iinsaatu uumamaa jechuudha. Kun silaa waan waliif bu'iinsa hin qabu garuu namni niyyaa gabaabbachuu aayilii gabaabbachuudhaatu fidaa jechuudha waan akkanaa. Waliif bu'iinsi kanaa gaafa uumamu immoo yoo non-negotiable values taate wantoota waliif bira kutuun hin taane waliif bira kutanii takka dubbii lameen keessaa takka fudhachuu waan nama hin dandeessifne yoo taate waan jaamuutu jira tanamee gaafii isinis keessatti oofaadhaa yaada keessanis nuuf dabarsaa isin jecha. Namoonni gattaanii wajjin haasa'udha. Ani atii miti atis anaa miti nu lachuu adda addaan nama godhee rabbiin nu uume wanni siif gaarii naaf badduu ta'uu dandeessi jedhanii anis tanteetiin sin tuqu atis xiyyeennarraan tuqin jedhanii gaafa gattaanii wajjin haasa'an furmaata argatti. Saniin achitti
Xiyya fudhuun rakkoo biraa fiddi jechuudha. Inni itti aanu inni sadaffaa interest conflicts isa jennuun. Interest conflictiin fedhii guuttachuudhaaf gaafa namni wal dhabu akka hayyoonni yaada kana cuunfanii lafa kaanitti interest conflicts are caused by competition over perceived or actual incompatible needs. Fedhiilee lama dantaa lama ta'uu waliin hin simne irratti ati waan akkanaa fedha inni waan akkasii fedha dantaa lama ta'uu waliin hin jinne irratti tan garagaraan maasis sanarratti gaafa namni wal dhabuu jechuudha. Faayidaaleen tun takka perceived ta'uu dandeessi. Perceived gaafa jennu tan yaadaan irra wal falman ta'uu dandeessi. Takka ammoo actual faayidaa qabatamaa ta'uu dandeessi. Such conflicts may occur over issues of money, resources or time. Dhimmoonni kanaa dhimma qabeenyaa irra faa ta'a. Dhimma qabeenyaa irratti faa maallaqa faa ta'uu danda'a, qabeenyota biraa ta'uu danda'a, yeroo irrattis ta'uu danda'a. Namoonni dhimmoota kanarra wal dhabuu danda'a. Parties often mistakenly believe that in order to satisfy their own needs, those of their opponents must be sacrificed. Namoota tokkotu jira kan dantaan isaa tan gama maallaqa argachuutiin, tan gama qabeenya biraa argachuutiinis taate, tan gama yeroo argachuutiinis taate yoo tan nama biraa wareegan malee, yoo tan nama biraa bakka haqan malee tan isaanii akka galman geenyeefitti warra laalanii jira. Warra kanaa kana kan rakkoo fidu. Sila addunyaan nagee argatti. Namoonni gariin ofuma mataa isaaniitiif qabeenya takkaa'u maallaqa lafaas haa ta'u waan faayidaa haa ta'u yoo nama biraa dhoorkan malee yoo namni biraa akka hin hojjenne godhan malee hojiin isaanii akka galman geenyeefitti warra laaluu jira. Gaafana warri namni kun dura dhaabbatu sunis of ittisuudhaaf if baraaruudhaaf tarkaanfii fudhatu qaba. Namoota akkasii biratti bar nadhii seenuu dubbiidha. Agartee nadhii seenuu anis maallaqa kan kentuku ofiifin dalagadha. An yeroo tan tentuine ofiifin yeroo tiyya fayyadama. An lafa tentuine ofiifin lafa tiyya fayyadamaanu dubbii taatee jechuudha warra kana biratti. Agartee madda wal dhabdee guddaadha jechuudha. Namoota yoo nama lafa isa cinaa qabu san cinaa kaase malee ifiif lafa isaatirraa fayyadamuun hin danda'amu itti fakkaattu. Warra akkasiitu warri wasana dhiibu, daangaa dhiibu. Warra dukkaana isa cinaa jiru takka immoo kooskii isa cinaa jirtu yoo dalagaa kutee if cinaa kaase malee dukkaanni isaa hin milkaa'u itti fakkaattu. Warra akkanaati warri wal dhabde jechiisan irra baay'ise. Hoggasii dura dhaabbatan isaan hundi si wal fakkaatan addaan nu gotu. Wanni afaaniin himatanii fi wanni irra wal dhaban wal dhabdi. Tun rabbi sodaachuu qofaan furmaanni si argama. Hayyuun seeraa tokko qajeelfamoota gurguddaa torba kan namni yoo isan qabaanne namummaa keessan jira lafa kaa'ee ture. Fuula ta'uu finnis ta'uu jara lameen kana keessa tokkuma. Yaadonni san ilmi namaa waa torba gaarii qabaachuu qaba. Yoo torban gaariin qabaanne namummaa keessan jiru muraasa yoo irraa xuunne namni beekumsa qabaachuu qaba. Beekumsa yoo hin qabaanne maaltu gaarii maaltu hamtu waan jiru adda baasuun isa dhiba. Itti aansee ilmi namaa amantii qabaachuu qaba. Amantii yoo hin qabaanne yoo beekumsa hin qabaanne amantummaa yaadachuu dhabuu danda'a jechuudha. Kanaaf waa beekuun barbaachisaadha. Eegasii immoo amantii qabaachuu qaba. Yoo amantii hin qabaanne ilmi namaa akka itti hojii jiraatan hin qabu. Waan itti si kakatee kakuu san naaf guutettee ati itti yaaddu hin jiru. Ballama si seenu ballama si guutuu hin danda'u. Waada si seenus waada si guutuu hin danda'u. Saniif ilmi namaa amantii qabaachuu qaba. Namni waan sodaatu hin qabne rabbii qabaachuu qaba jechuudha. Kan biraatiin
rabbi qabaachuu qaba. Rabbi qabaachuu qaba gaafa jennu yoo waan akkanaa kana namni illee na dharku yoo akkana godhe rabbiin na gaafataa jee waan irraa sodaatu akka qabaachuu qaba. Nama waan sodaatu hin qabne mataan isaa sodaadha. Matuma isaatiifuu sodaadhaas hawaasaafis sodaadha. Rakkisaadha jechuudha namoonni kana. Sadeessaan eestikii beekuu qaba. Ilmi namaa bareedina beekuu qaba. Namni bareedina hin beekne rakkisa. Yoo waan gaarii agartee irraa hin gammanne hamtuu agartee sitti hin dhaga'amne hin jibbine rakkoodha jechuudha. Afraffaan practical reasonableness. Waan dubbattuu fi waan hojjettu sababa nama sirrii hundaan fudhatamu saniin deeggaramuu qaba sammuu hin teettiinis oguu nama sirratti arkuus. Wanni ati dalagu hundi sababa namaa liqinfamu irra caalaa uumaa nama dachiirra jiru hamtuun hamtu beeku toltuun toltu beeku hundaaf irra caalatti nama dubbii liqinfamtuun wanni ati gootuu fi wanni ati dubbattu deeggaramuu qabdi. Yoo waa goote waan gooteef hin beekne yoo waa jette waan jetteef yoo hin qabanne siifi beeyladaa jidduu wasanii jiru yookaan daangaan jiru ka'ee jira jechuudha. Itti aansee shanaffaan aadaa qabaachuudha. Ati uummata kanaati jaamtee akkaataa itti hojii jiraatan beekamaa tokko yoo hin qabaannes rakkisaadha. Egaa mee yaada hiicha kanaas bira hunneeti yeroonis deemaa jirti jechaa jira. Ogeessi teeknikaa keenya harkaan nu barsiisaa jira. Waan namni irra wal dhabu tan afuraffaatti dabarra. Wanni namni irra wal dhabu afreessaa hariiroo. Inni afuraffaa wanni namni irra wal dhabu haa jennee hariiroodha. Hariiroon akkamitti wal dhabbeedhaaf sababa taatii jechuu dandeessan. Wannummaan nama wal dhorkuu hariiroodha. Irra caalaa wanni sababa ta'uuf yoo hariiroo san sirriitti ittiin fayyadamne hariiroon san wal dhabdeedhaaf sababa ta'uu dandeessi. Relationship conflicts occurs when there are misperceptions, strong negative emotions, or poor communications. Walitti bu'iinsi hariiroo keessatti uumamu hoggaa misperceptions wal hubannaan sirrii dhabamuti. Takka ammoo strong negative emotions miira kaka'umsaan akkanuma firruma kaka'umsa guddaan akkanumatti miiraan hogga fiiguun argamte. Sababaan hin deeggarre namni bakka lama qoodama. Emotions and logically nama waan dalagu sababaan dalagu tarkaanfii fudhatu sababa quubsaa ta'ee fudhatee sammuu isaa keessatti takka ammoo akka namni irraa hubatuttis sababa quubsaa ta'een dubbii isaa hojii isaa nama deeggaru. Kaan ammoo emotions miiraawaa nama yoo namni tokko akkana je'ee barjaallafumaa ka'eetuma tarkaanfii hin taane fudhatu. Ammuma aarabuuf je'eetuma akkanumatti firrumaa sababa gahaadhaan osoo hin aarre. Wanni sun jiraachuu dhabuu osoo hin mirkaneeffanne. Sababa malee warra waa dalagan emotions warra jennuun kana. Yoo emotionaan takka ammoo miiraan lafaa utaallee kan deemnu taate abalu bar hamtu sirra yaadu jira. Namni tokko siin jechuu danda'a. Tatara jalqaba irratti sababa walitti bu'iinsaa taatee jennee saniin hariiroo tana tuquu dandeenya. Gaafa hariiroo tana tuqan ati emotions ta'uu qabdu. Utaalteetuma nama san abaaruu nama sanitti fiiguu takka ammoo hojii isa aarsitu dalaguudhaaf fiiguun sin barbaachisu. Mirkaneeffachuu si barbaachisa. Or miscommunication or poor communication. POOR dha malee pure miti. Poor communication gaafa wal qunnamtiin gahaan jiraachuu dhabu namuma hariiroo hojii qabdu kanaan takka maatii takka fira kan ka'etis ta'uu danda'a. Banaan isin jidduu jirti bakka namni isin jidduun seenu takka ammoo
ifumaafuu waliin haasoftanii qunnamtii gahaan qabdan waa hojii dalaguu jirtan takka ammoo wajjin jireenya keessa jirtan waliin haasawa gahaan qabdan gaafana namni tokko akka biraa gaafa si hubatu osoo addaan hin baafanne gaafa inninis of ittisuudhaaf gaafa tarkaanfii fudhatu waliin bu'insi dhufee jechuudha. Abbaan mana keetii kana takka ammoo haati mana keetii akkasi siin jaamuu danda'a. Takka ammoo isin akkana yaadu jirti jettee itti aaruu dandeessi. Takka inni akkana yaadu jira jettee itti aaruu dandeessi. Namni dhuf deemaa takka ammoo namni dhuf deemti jettee itti yaaduu dandeessi. Gochoota isii haa isin osoo itti yaadin takka ammoo isin gaarii dheettis godhuu dandeessi. Ati immoo itti dhiyaattee qunnamtii gahaa uumtee haasawa gahaadhaan dubbii addaan hin baafanne hariiroo tana keessa miidhaa dhufu jettee rakkoo biraa osoo dubbii addaan hin baafanne gaafa tarkaanfii fudhattu rakkoon dhufte jechuudha. Waliin bu'insi dhufee jechuudha. Kanaaf furmaanni warra kanaa immoo furmaanni warra kanaa garee silaa lalla one person may distrust the other and believe that the other person's actions are motivated by malice or an intent to harm the other. Wanni namni kun godhu jiru waan namni godhu akka hanqinaa fudhattee jirta. Gaafa waan namni godhu sun akka hanqinaa fudhatte namni kun hojii namiitu dalaguutti jira takka ammoo dalaguuf deemaa niyyaa namiidhuu qabaa jettee akkasitti wal yaaddanii jirtan wal shakkii ija wal shakkii hariiroo jidduu uumamte jechuudha. Ijji akkasii gaafa uumamtu hariiroo sana adda murutti hin fiigin. Maal godhuu qabdu? Dhimma sana irratti waliin haasawa gahaa waliin haasawa nama sanii wajjin. Dhimma sana irratti waliin haasawa bal'aa osoo wal addaan hin murre jiippaas walitti taatanii isin lachuu moggaa hundaa walitti gaafa banamtan jiippaas wal dhageeffataa waliin dhageeffatu. TVnis waliin laalu namummaatu isa laala. Faraqaa yookaan carraa walii kannitee wal bira gatteessee yeroo bal'aa walii kannitee hanga namni dura dubbii fudhate dhimma sana irratti xumura irraan gahuu eeggadhu. Oromoon dubbii bahan dhoorkanii jedhe eega baate bakka dhoorkanii adda baafadhu taa'ii irraa haasa'isii fixadhu irraa. Yoo namni sun waan sii tolaa si yaadu jiraachuu arguu baatte inni nagee qabaachuu arguu dandeessa. Yoo waa sadeen keessaa tokko takka inni nageewuma akka gaafa duraa qabaachuu fi atuu akkasitti fudhachaa jiraachuu akka inni quban qabne agarta. Takka akka isin quban qabne agarta. Nageenyummaan isin gidduu jiraachuu nama sanii beekuu arguu dandeessa. Takka ammoo nama waan irra gaariitu si yaadu jiru ta'uusaa arguu dandeessa. Takka ammoo reelli nama si miidhuu deemu ta'uusaatis adda baafachuu dandeessa. Garuu rakkoon osoo addaan hin baafanne osoo haasaa walirraa hin baafne nama si fedhu takka nama gaarii si yaadu nama tola si yaadu jiru nama hariiroon ta'insa nageetti beeku tokko sababaa kan keetiin rakkoo irra fiduutu sodaatama. Sanii of eeggachuun barbaachisa. Inni shanaffaa structural conflicts jennuun. Inni shanaffaa fi inni dhumaa structural conflicts caused by oppressive behaviors exerted on others. Amalli boortaadha hogguu namarratti gareen takka amala dirqisiisaa hacuuccaadha gaafa dhiibbaa namarra geessisu amala waliin bu'insaatu uumama. Waliin bu'insi kun limited resources or opportunities as well as organized structures often promote conflict behavior. Qabeenyi xiqqaa ta'uun daran gaazet itti naqa wal dhabbee kanatti carraa walii kannuu dhabuun ni bobeeysa daran. Saniif yeroo rakkoon akkanaa uumamu mediationiin barbaachisaadha. To neutralize
the power imbalance. Caasaan wal habaabesan akka wal gituu fi namni aangoo humnaa ol fayyadamu jiru akka aangoo isaa baalaansii godhee gad deebisee hanga seerri isaaf kenne qofa irratti daangeessee akka fayyadamuuf qoqqooddiin qabeenyaa isaan jidduu jirtu namni waan walqixa waa dalagu walqixa harkachuun gaafa dhufaa jirtu rakkoon sun furamuu dandeessi jechuudha. Har'aaf waan namni irra walitti bu'u waan nama walitti buusuu danda'u fi hamma dandeenyetti furmaata gaggabaabaa laallee jirra. Kutaa tokkoffaa kanumaan goolabna waan daawwattaniin waliin turtaniifis galanni isiniif qabnu guddaadha. Garuu kabajamoonni isin gaafannu miidiyaa kana sheer waliif godhaa. Barnoota hawaasa keenya kan sababaa hubannaa dhabaatiif hariiroo muru sababaa wal hubannaa dhabaatiif warra qabeenya akkasumattis yeroo isaatis waan hin taane uumuudhaan warra hariiroo uummata keenya warra addaan facaasu ifiifis rakkoo if naqee maatii isaa guutumatti gaafa walitti idaanuu gaafa hawaasa Oromoo guutuu rakkoo keessa warri naqu furmaata namayyumaafuu dawaa haasawaa keenya qaba osoo hin taane namoota nurras beekumsa qaban nurras hawaasaa wajjin rakkoo isaanii qooddachaa turan iddoo asirra dhiyeessinee dhimma kana waan hubachiifnu sabiskiraayibis gochuun dagatinaa isin jenna. Hedduu galatoomaa ulfaadhaa. Asuma irratti raawwadhaa. Global Oromiyaa Miidiyaa wajjin waan turtaniif hedduu galatoomaa.